Hirriba nyaatta gaa. Ani ijoollummaa kiyya waan addaatti hin dabarsine nama akkaan tapha jaalatu. Nama ijaa gurra hin qabne tapha malee. Tapha bakka akka malee tapha bakka tapha yoon tapha harkadhe nyaata illee irraanfachuu hin danda'a. Wanni akka taphaan na gammachiisu hin jiru. Ammallee tapha kana kan hin quufenseeru. Ammallee nama akkaan tapha jaalatu nama akkaan hirriba jaalatu. Taphaa fi hirriba jaalachuun kun jireenya keessan keessatti amma tokko ijoollummaa irra ta'aniitiin taphaaf dursa kennina nyaata dursa jechuudha. Yeroo immoo taphannee tapha keenya quufnee gara manaa deebinu nyaannis hin jiru. Hirriba nyaatta gaa. Namni irra hedduu maal taaseetan yoo an wanni ninjo keessaa dhaloonni jalaa ol deemu kun taphachuu qaba. Amma tapha dhoorkaa bara namni. Amma bara kana teekinooloojiin dhufee bilbilli dhufee tapha ijoollee harkaa fuudhe. Namni eega guddatee booda amma magaalaa sana keessatti bakka deemtanii iyyuu argite eega guddatee booda ijoollummaa gad deemuu daba. Hin qaanfatu isa kun. Gad deebi'aa jecha nama taphateen quufee. Kanaaf yoo taphattee quufte bakka quufte. An taphni ani hin taphatin hin jiru. Haga kubbaas hanga qeensi irraa luqqa'utti kajoottanii wanni ani hin taphatin hin jiru. Yoo tapha quufee bishaanis hanga gurraa fi afaan hundana guututti